Gongora l'altemo akkamitti Dogo- yaad? Dogongoraan ilaale wallah. Eh? Dogongoraan ilaale. Gongora l'alta? Maaf? Alaagaa. Amma raayyaa abbaa macaatis nama bultii qabu. Eenyudha ka iftuu nuuraa jettilleen bultii qabaa. Ishee ibsaa sun garuu xiqqasho dardaraa. Nasraadhaan garuu walirra hin deeman. Ayyee. Maa namni qabu lama fuudhu sadin fuudhu? Inni iyya ture ishee amma misaaliif raayyaa abbaa macaa nama tiktook irra taa'u akkamiin fuudha rabbii jee baabaa. Ka iftuu nuuraa jettilleen akkamitti Laala. maqaa kaa iftuu nuuraa. Amma bar gaafiin an si gaafadhe. Jarri hin fuudhanii achaa taa'u. Hawwuun jaraa dogongora akkamiin ta'a gaafiin kiyya. Dogongora gaa bakka isaan hin fakkaanne dhaqanii isaan hin fakkaattu. Isaa warma tiktookii kanarraa filatudha. Tiktokii irraa gala addarraa. Bosman, thank you. Addarraa tiktokii irraa gala ijoollee anillee bakka. Abbaan baay'isinii miti malee kan isaan jaalatu hin jennee. Warra tiktokii kanarraa jiran anillee asirraa gala kalaas. Lama baay'isinii miti laa. Galaa mee namni tiktokii irraa bayinaan jettan lakkoofsa akka barreessaa. Lakkaa hin bayinaan namni naan jettan lakkoofsa lama barreessaa. Nama akkasii barbaada jette mun jenni. Akkas jedhe. Ati qaraatee jirtaa ree? Ammoo ni qaraara kana qaraasi ture. Jarrillee irraa gara obbo Bitee homaa hojjetu dogongora ittaa ree? Hawwuun. Ila Oromoo waan jettu beektaa? Oromoo waan jettu dhibbi si haa hawwu yookaan si haa halchu dhibbi si haa hamilu tokko si haa fuudhu jaal. Miti. ምኞት አይከፈልበት አይከለከልም እንደወርከም ትንከፈለም አነከ ሼክሪ አዲት ዶጎንጎራ ቀበን ጀደ ያል ምናልባት ኢብሰቾ ሚዲያ ራ ሰልፍና አዳ ከናሚት ያዳ ሸሪዓት ሰገሌ ናታ አንጃለል ለታው ሰገሌ ናታ አጀቾዳን አኔ በሉ ኢራ ጃለል ነቀቤራ ሰገሌ ናታ ኦዶሲ ጃለል ያኒን ሰገሌ ናታ አንጀር kanaaf hamma rabbi laaffiseen akkaataan itti ibsataniin karaan itti ibsataniin hin jira. Isa tokkoffaa. Akkas taanaan gaabaa baanillee dhabban kan hin jaaladde ibsatuun mirga qaba jechuudha bar. La. Tiktookii irra ibsachuun hin ta'u jedhee bar miidiyaa irratti ibsachuun hin ta'u jedhee. Hawwuunni ta'a. Ibsachuunis karaa keessaatiin fakkeenyatti maali jennaan fakkeenyatti Nasraan jireenya ofii ka keessa dabarsitee ka sirbaasan itti yaaddee teettee rabbiin kanarraa na haa jijjiiru jettee yoo ishee kasan hawwitee jiraate karaa irra olaana. Garuu miidiyaa irratti gadi ba'anii nama sheekaa ani isa jaaladhee isaaf du'aara jechuun sirrii miti. Sirrii miti yaasaa dhugaa. Galaami tokko kana. Luubaa fi luubaa. Jaalalli adeemsa mataa ofii qaba. Jaalala jechuun bar mistira namoota lamaaniiti. Mistira qaamni sadaffaa dhaga'uu hin qabne bari. Intalti jaalalan eegin intala amaanaa hin qabne. Dhiirti jaalalan eegin dhiira amaanaa hin qabne. Waan ati jaalallee kee waliin haasofte nama biraati yoo ka dabarsitee qaamni sadaffaa ka dhaga'u taate ati nama amaanaa hin qabne. Yaasaa dhugaadha. Kan akkas. Garuu fuudha sahaabaan akkamiin dabarsitan dabarsa yoo jedhee isin hime maasha Allah si jaalataa hawaasni keenya nama kumatu dhufee si ilaalaan maal jechuu barbaade. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu intala ofii Hafsa nam tokko xalaaqee jennaan mana deebite daa'ima isiin. Walii galuu dhabnaan xalaaqee mana deebitee jennaan hin bareeddi umriin isii akka irraa dhumatu hin barbaanne ammas akka
abbaa manaa yaadattu hin barbaadu. Kanaafuu maal godhuu barbaade? Namni sii filatu nama ani hin feene ta'a. Kanaafuu nama ofii fedhu ofii kiyyaa'uu dhaqee kaasee hoo jedhee Umar dhaqee Usmaan ibnu Affaan salaama itti qara'ee bar Hafsaan ni bareeddi. Ofiillee xalaaqamtee jirti bar iddaallee fixatteetti jee. Maal jechuun jecha akkana beektaa? Hin bareeddi jechuun ardii jedhama waan akkanaa kana irra dhiheessuu jedhan nama. Anamma nam tokko dhaqee dubartiin takka yoo nama tokko jaalatte jedha Oromoon si jaalatte hin jettu bar. Odoo nama akka keessanii kan argadhe silaanii hawwa jetti. Mee nama akka keessaniitiin na heerumsiisaa jetti. Ani yoo waa jedhuuf yoo kun hin galiniif qaallichinu jaalalan beeku tiriiftee biraadhi akkasuma. Kun muddii dubartootaati achumaan baradhaa ijoolleen dhiiraa. Yoo ijoolleen dubiraa takka nama si fakkaatu osoo argadhe yoo jette si umaaf taatii kana beeki. Maal kolfitanne mistira isin baase? Gaafadhu jira. Namni tokko abbaa manaa yoo adda baateeni yeroo aarte sanitti na hiikattanii yoo na hiikatteeni yaani na hiiktu malee garaan kiyya nan fayyu na hiikattaa. Madda beekumsaa saffoloon abada ijoollee tiyya madda beekumsaa nama 850. Maaliif giiftiin teessa funyaanii afaan hin baatu? Nama 40 nu hafe madda beekumsaa nama 40 nu hafe madda beekumsaa. Gizee sanitti gizee aartetti abbaa manaa keetti. Kuma isinii guutaniiran ustaaz. Ayyee. Gadi qabdee naan jaanii baru baabaa moo feetaa naan jaanii. Atto qablanii. Heerumee ture bultii godhadhee ture. Kanatti yeroo abbaa manaa hojii jirutti ni aara xiqqishuma hojii jira deelee ni amatu matakka ni aara gizee mana dalagaa faa jiru ni aara. Gizee sanitti amma na hiikii misaaliif yoo itti na hiitu malee garaan kiyya nan fayyu an gizee sanfatti gizee naare fatti gizee mosaa na hiikii faan jaa. Gizee sani ni kaan kun ni hiikamamoo na hiikii gizeen jeen si hiikee naan jaa. Ni hiikamamoo hin hiikamu. Booda kaa ustaaz laana nurratti tole mana isinii banaaree mana mee banaatii ergadha ishee guutamaa mana banaatii isinii ergaati. Geemirra akkasiin isin galcha. Maal jedha inni? Si hiikee jee gizee sanisee si hiikee yoo naan jee gizuma sanatti gizee naare sanitti na hiikii jee itti boo'ee akkasitti na hiikaa si hiikee naan jaa immoo gizeen aara san galfadhee mana dalagaa san dalagee rafee irraa ka'ee hojii yoo hojjedhee yeroo aariin irraa galee yoo naa dawwale irraan fadhee kalee na hiitee jirtaan jaanii siniinee naan jaa. Askas jee akkas faanaan jaa anamma akkas san dhiisee tiniinin si hiikee gaafa naan jee irraa kera si hiikee naan jennaan gaafa tokko deebi'eetiin ammas na hiikee jee gizee hunda natti barattee na hiikeen tun sinii galaa. Na hiikeen tun natti barattee na hiikee akkasitti achumaan si hiikee naan jee silkiidhaanii tarsadii illee jennee achumaan itti dhalaa hojii irraa fagaadhee manallee adda beeni. Yaani kaan hin jiruumi amma akkatti. Sideeffadhe jedhee inni. Laa hin jirre. Ani wajjillee hin jiru. Amata gahee jira. Amata gahee jira ifa adda bee. Hin barreessinillee sagalee siin kennellee. Duubaatii sadiin geenne sideeffadhe jedhee sagalee sii kaa'u haa ta'u sii barreessuu haa ta'u sii bilbilee haa jedhu haa ta'u sideeffadhe wanni jedhe jira. Laa. Waan na hiitee jirtaa gizee inni karaa manaa galee yoo yoonaan jee'u walitti deebinallee yoo jee'u an okkee hin jiru. Na hiitee jirtaa afaan tokko keessa arrabni lama hin jiru waan ta'eef na hojii akkachumaan hin didee amata keenya. Innillee nama bultii godhate asuun kophaa jirti. Ani kenni yoo si hiike jedhee jiraatiin bu'aa. Ni si hiike keessa kanaan ji'a. Akkamiin fida sheeka fiduuf? Sheekan na fidi jedhaara? Akkamiin fida? Eessa jira qo'e? Taphattanii nikaa siidha jedhee nikaa na hidheettee akkasiin jalqabne leenciin dhufne mana kiyya. Amma na tulee hin dhufee nikaa hidhuu eddaniire. Amma